Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophii xinnoo tokko qabadheessaniif dhiyaadheera. Qophii kana keessatti immoo gaaffiif deebii hojiiwwan abbaa lataa yookiin obbo Adimaasuu hojjetan duraa keessaa muraasa isaa bifa gaaffiif deebiitiin qabadheessaniif dhiyaadheen dhufee jira. Abbaan lataa irra nu gidduutti argamuu baatus du'ee nu gidduutti boqotus hojiin isaa nu faana jiraata, nu keessa jiraata. Siidaa seenaa jabaa ta'ee waan hafuuf mee waan hojii isaa keessaa taphota gaggabaaboo an bifa gaaffiif deebiinees nafaan hordofa. Balata. Nuti harree warra jaallannu kunoo walitti qabamnee waltajjii yaadannoo si qopheessineerra. Mee maal isinitti fakkaata? Maal yaadichi isinitti hin tolle moo? Yaadni isaa baay'ee bareeda. Yaadni isaa deeggarama hunda keenyaaf. Maaf kolfitarre? Dhageessee an dubbii tokko sitti muu? Mee natti maa? Iccitiidhaan sitti machuun barbaada. Dhugaa iccitii taanaan anu nan dhaggeeffadha garuu silas duddan dhungatanii hundan dubbatanii jedhatama mitiire. Irraan gadee gulufuun nama dhibu. Wal baruutu nama dhiba. Tole akkasis ni jedhama garuu. Maal goonaa miti kaa hundatti yoo haa ta'u yaa abbaa lataa koo. Waa'een uummata keenyaa kun garuu nama gaddisiisa. Waan dubbatamu miti. Waan hin dubbatamne malee. Waan hin dubbatamne. Raajii. Hin odeeffamu kun. Mee garuu rakkoon keenya kun maal sitti fakkaata? Waan gara keenya jiru moo waan gara biraadha? Rakkina keenya, dhibee keenya. Kanaan dura sitti miira, nan dhageenya malee ati. Tole abbaa lataa mee gaaffilee qaxxaamuraa tokko tokkoon isin gaafadha. Tokkuma tokkoon naaf deebisuu yaalame. Abbaa lataa. Nyaata keessaa maal jaallattu? Todii maal jaallattu? Paastaa hoo? Ani paastaa akkaataa itti qabanii nyaatan hin beeku. Erga nyaataniin booddee mee maal gootu natti himaa? Abbaa lataa. Muuziin nyaata jechuudha isin? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee 5 qaba. Ijoollee waaqayyoo qaba. Gaan keessan meeqa? Abindee gora 18 muka sedih. Mee sirba tokko nu sirbaa? Yaadni kee lambee midhaahi mimala dhufeeta sirara laayyam jabila. Mee shubbisa tokko natti agarsiisi. Gootota Oromoo keessaa kanneen beektan maqaa nu dhaame. Humni Oromoo hin jiru hundinuu gootuma kan akka Maamoo Mazammir kan akka Abdiisaa Aga Abbishee Garbaa kan akka Jeneeraal Waaqoo Guutuu uumtee Oromoo kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu. Mee waa'ee gootota kanaa gaafa yaadattan maal isinitti dhaga'ama? Jarrillee yeroodhaan du'ani boolla jalaatti daadhii haguutu anatu dhaabbiidhaan du'e malee. Lakkisaan duuni abbaa lataa isin nuuf siidaa jiraataadha waan gaarii nuuf hojjettanii nuti dhaloota isin duubaa warra isin yaadataa isin jaallataa jiraachuu waan taaneef hin duutanii hin duunes. Abbaa lataa mee ijoollummaa akkamitti yaadattaati? Bara ijoollummaa kootii yeroo dargaggummaa kootii sana baay'ee dadhabeera. Baay'ee naa gamtee. Ol jedhee baay'ee bu'ee. Jedhee sitti guyyaan dadhabaa oolee qumxaadhaan bulee jira. Guyyaan dadhabaa oolee utuu ofirraa hin baasiniin kan ittiin hojjetaa oolee tuuttaadhaan bulee jira. Dadhabbiidhaan. Daa'imummaa irraa dargaggummaa irraa eegalee amma dullumaatti saba ofii hojjechuun hedduu kan nama boonsuu fi dhugaadha. Waan gaarii hojjettee waan dabarteef waan itti gammaduu qabdudha. Waan nunillee siin boonnu siin aadannu waan ta'eef kun dadhabbii lammii ofiif jiraatanii jiruu biyya ofiif jiraatan waan ta'eef atis itti boonuu qabda. Mee abbaa lataa mudannoo jireenya kee keessatti si mudate keessaa kan nama kofalchiisu kan nama taphachiisu tokko nutti himi. Qoricha fudhadhee dajuun jesse. Nan taa'e sadii taa'e. Ladhiisanii kaameeraa barbaadu.
Namichi waan siinaa kaameeraa deessa jira. Jedhanii barbaadu. Ano fiigoo dafqina keessa yaa'eera. Inni aarii dhaarii dhaarii nama rakkanaa kun nageera. Inni amananu namni si dhama. Dhugaadha hedduu nama kofalchiisa. Hojii koomeedii keessa namni jiru yeroo hedduu jireenya dhuunfaa isaa irratti waan qoosu fakkaata waan sirrii jedhu waan sirrii hojjetu fakkaatu kun mudannoo gaariidha. Abbaa latamee kana caalaa oduu sitti hin baay'isu dhumarra wanti nuun jechuu barbaaddu yoo jiraate yookiin wanti nutti himtu yoo jiraate waan narraa hafe jettu ergaas ta'uu eebbas ta'uu waa tokko nu gaggeessa. Hamaa isinirraa haa qabu gaarii isinitti haa qabu kan halkan isin dhorku deemsa isinirraa haa deebisu awwal digeessa waraabessa seenee yuusu dallaaga keessan keessa isin habaasu yeroo sana naasuusaa keessa karaa kootiin kunoo eebba guutuu kanaaf immoo waaqni taguutu. Egaan qophii aga ammaatti isiniif qopheesse kana fakkaata hojii biraan aga wal arginutti turtii gaarii.